Hashtagin maal akka ta'e beektu laata? Warri beekus kun hin beeknes isiniif natti baasa. Tole gaafa viidiyoo poost godhu deemnu miidiyaalee garaagaraatti FB irrattis ta'e TikTok irrattis ta'e YouTube irrattis ta'e namoota baay'eedhaan akka nuuf vaayiraalii keenya ol ka'ee namoonni baay'een akka arguu godhuudhaaf nu fayyada. Kanaaf gaafa vaayiraalii keenya ol ka'e nuti bu'aalee argachuu waan dandeenyuuf appilikeeshiniin amma isinitti agarsiisu kanarraa koppii godhattanii vaayiraalii fi salphatti argachuudhaaf maal godhuu qabna? Iddoo search baariin irratti find job 25 jennee erga barreessine yeroo takka gattoinaa irratti haala kanaan gaa websaayitiin kun nuuf baasaa. Erga haala kanaan nuuf banigaa wanni godhuu qabnu tippii hubadhaadha. Iddoo search baariin xiqqoo kanarratti maal jennee barreessina? Spellingiin isinii kaa'u kana tippii hubadhaadha. Ha kan jedhu goona ergasii search irratti goona. Ergasii gaaffiiwwan keessa salphatti haala kanaan isinii dhufa. Erga haala kanaan isinii dhufa yeroo tokko suuraa kana gattoitanii salphatti isinii banaa jechuudha. Iddoo appilikeeshinii irraa argachuu dandeessan haala kanaan isinii banaa. Scroll godhaa haala kanaan scroll godhachaa suuta akkasitti oofachaa scroll godhaa iddoo install jedhu kana salphatti argachuu dandeessan gaa hordoftoota ta'e. Tole gaa baay'ee viidiyoo keessan gaafa poost godhan gaa isa waan ta'eef Egaa hordoftoota erga lubbuu fadheetiin jira gaa'e. Kanaafuu amma haala kanaan nu fida kan jalqabaa xiyyaa gara gubbaa san gattoine kan garagaleessan FB irrattis TikTok irrattis YouTube irrattis hashtag nuti nu barbaachise kam akka ta'e filannee anama TikTok yoon godhuu barbaade haala kanaan viidiyooniin hojjedhee amma poost godhuu deemu kun maaliin akka wal qabatu immoo an hubachuun qabu dhimma maalii akka ta'e. Kana keessaa dhimmi kiyya dhimma dansaraa yoo ta'es fuudhii yoo ta'es kanatti haala kanaan keessaa filadhee anuma fakkeenyaaf yooniin automotive kan jedhu kan argattu keenyaaf kanuma sadaffaarra jiru kan haala kanaan hashtagii isaa gara gadii kana naa fida. Hashtagiin koppii yoon godhachuu barbaade haala kanaan koppii godhadhaa. Yeroo tokko gizeen gattu gara gadii kanatti koppii gootee jirtinaan jenatti agarsiisa jechuudha. Haala nama argaa jirtan kanaan jechuudha. Poost godhaa jiru san keessa dhaqee anuma hawaasni biyyatamii baay'inaan akkana ilaaluu yoon barbaade duraan dursee Itoophiyaa TikTok immoo TikTok hojii godhee shabakarraa haala kanaan na dhufa. Ergasii Oromoo TikTok hojii haala kanaan erganitti godhe booda kan reefu koppii godhee haala kanaan asii paastu godhee xumuraa jechuudha. Kanaafuu namoonni baay'een akka argiraa fayyadamu like share favorite koppii link godhuun dagatinaadha.